إذا سابتا تابعة هندما هندر جرات أهل دين إسلام مؤمن تكينو غرغار يا رحمن بين أمري سيها ديرس مجاننا ربي سيها تيس بك أتجرتتي فولك سيها إبسو بك ديمت بك جيت مرتي ربي أمري سيها ديرس ربي جزا قد سيفا كفلك أكا نما كمي يوسو دانين فلاتين sotika gudda dhibama rakkataa beelaa hajamaa osoo hin jedhin hunda gammachiiste fuula ibsite bira dhaabattee haala gaarii fi haala amala gaarii simatte rabbiin si haa gammachiisu rabbiin ammallee dachaan akka ati fuula miskiinaa abbaa beelaa abbaa rakkataa abbaa hajamaa abbaa waa hundaati ati abbaa miskiina beela baafte kabbooyi mimaarraa haayite fuula ibsite fuulli keessi haa ifu karaa baate galtu hundatti rabbiin si bira haa jiraatu abinnat ante jagnaano yaanten ፊት ሁሉም ነገር ብርሃን ይሁንልክ አንተ መንገድ የምትሄደው ሁሉ يا ربي نبدأ دين إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتة يوتيوب channel كي جرت أركمتن أشمار كفوني وردفتة يوتيوب كي أشمار كفوني ورومتي قالي ورون يوتيوب channel كي أنا ججبيسة ترسن هدو كلاتو مغرن كي سندجات وروني عراواتاتن مو يوتيوب channel كي دبلا ماتي أنا ججبيسون كي سنمو حاملين أفتا يوتيوب channel كي لايكين إيغلا سنين جدا سينا كان غرانا منياتي أبن jechuun mucaa ajaa'iba karabbiin miskiina beelaa rakkata dhibamaa hajamaa bira hundan tarreedha akkuma namni hundi miidiyaa kanarratti argu kanaafuu mucaa akkana rabbiin isaa eebbisu rabbiin akkanatti umrii isaa dheeressu namni akka isaatiin nama rakkataa nama beelaa nama hajamaa bakka arge maratti biran taru yofitti qabeetiniin dhungateetiniin gargaara aboo rabbii waan inni yaadne isaa shallamuu rabbii waan inni yaadne isaa gammachiisu mucaa ajaa'ibaa rabbiin umrii isaa haa dheeressu akkanumatti abbaa miskiina abbaa rakkata abbaa dhibama abbaa hajama maasha Allah mucaa kana rabbii umrii isaa haa dheeressu nama keenya ka rakkate rabbiin beela haa baasu rakkoo keessa haa baasu rabbiin nuillee riskii nu bal'isee sun fidee nama dalagatee akkasumas uummata keenya ka ollaa jiru ka rakkataa hanga dandeenyu numarti keenya haa gargaaru duniyaan dama sadaqatanii duniyaan hima dhumti nullee rabbiin nu laafsee biyya namaa kana nu fidee nama dalagatee jiraatuun taase alhamdulillah rabbiin nama keenya rakkoo keessa haa baasu kennachuun immoo dachaa rabbiin nama dabala guyyaa boruu nu dachaa nootaati kanaafuu namni hunduu rakkataa keenya kana gargaaru mucaan kunillee mucaa ajaa'ibaati aboo rabbiin bakka inni jirutti bakka inni deemte zariin isaa hundi rakkoo habaatu zariin isaa hundi hin beelayin homuu rakkatin homuu isan argin rabbiin dachaan dabala isaa haa kennuuf zariin zartaan isaa hin beelayin hin rakkatin viidiyoon isaa hundi viidiyoo akka nama bochisu nama beelaa nama rakkataa hajamaa takkaa biran taru ofitti qabeetiniin gargaaru akkuma rabbiin isaa haa gargaaru rabbiin addunyaa akiraa isaa haa gargaaru rabbiin beela isaa haa baasu rabbiin rakkoon hundi isan argin homuu isan argin isaan itti zarii isaa hundan argin rabbiin abbaa ofii filate akkanatti miskiina dhibama hajamaa osoo hin jenne gajjadheetiniin xiqqaa guddaa isaa uffisee nyaachisee obaasa viidiyoon isaa hundi viidiyoo akka nama bochisu kaadhateen akkana rakkattee beeloftee namni keenya jireenyi itti qaala'ee rakkate sadarkaa kana gaheetiniin jira sadarkaa karaarra deemee waan nyaatu dhabeetiniin kadhatu kana jira yaa rabbiin dandeetta lammii teenya rakkatte ka beelofte
bakka jiran hundatti rakkataa beelaa hajamaa hunda ka quba qabu si rabbii kiyya waan quban qabnu kanu kennu kanu gargaaru nama hunda harka waliin ga'u rabbii kiyya rahmata keetu nama hunda ol ga'a rabbii kiyya beelaa kulli beela baasi rakkataa kulli rakkoo baasi mucaa kanallee umrii nu dheeressi nama amala gaarii nama simatu nama osoo nama hin xayyafne nama hin tuffanne osoo nama waliin laalle osoo amantaa hin jenne hunda isaa gajjadheetiniin ofitti qabeetiniin gargaara abboo rabbiin isaa haa gargaaru ammallee rabbiin umrii isaa haa dheeressu rabbi isaa haa gargaaru bakka galu hundatti bakka ba'u hundatti bakka deemu hundatti rabbiin isa bira haa jiraatu rabbii kiyya rahmata keetu nama hunda ol ga'a rakkataa hunda kanu quban qabne si malee ka jiru hundatti rakkataa hunda ka beela'e ka dhibame ka hajame ka rakkate kulli rabbii kiyya rakkoo tana keessa nu baasi rabbii kiyya rakkoo tana hunda keessa nu baasi rahmata keetu nama hunda ol ga'a rabbi rahmata keeti rakkataa hunda waliin nu ga'i rabbii kiyya rakkoo keessa nu baasi rakkoo keessa nu baasi ummata keenya ka rakkate ka beela'e ka hajame yaa rabbi rahmata keetu ol ga'a yaa rabbi rakkoo keessa nu baasi mucaa kanallee umrii nu dheeressi viidiyoon isaa hundi nama boochisa wallahi nama boochisa rabbiin nama biyya keenyaa hin beelessin hin rakkisin beelaa hunda rabbiin beelaa haa baasu rakkataa hunda rabbii rakkoo haa baasu dhibamaa kulli rabbi haa fayyisu inshallah hordoftoota kiyya viidiyoo kan garaa nama nyaatu mucaa binnatii kun haadha teennata rakkatteetiniin karaa deemte kadhata beelofte tana akkana gammachiise rabbi isaa haa gammachiisu egaa hordoftoota kiyya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti saabota taabi'oota hundarra jiraatu ahli diin islaamaa muumintoota keenuu gargaari yaa rahmaa dafaniin argatanii kunoo biyya keessatti akkanatti wal cinqanii wal rakkisanii walirraan koranii bu'anii wal rakkisanii biyya